Ashamarka fuudhee jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii akkam bultanii qophiin ayyaanaa maal fakkaataa guyyaa qidaamshuurii jedhama har'a bakka anna faasikaan yaa boru ayyaanni jala ga'eera jechuudha akkamii warri biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan biyya arabaa jirtan hunduma keessanii nu baga itti isin ga'e jecha bakka jirtanitti ayyaana yaa waggaa irraan illee biyya arabaatitti an dabarsine yaadadha faasikaa akkamiin akka dabarsine normaaluma guyyaan tokko hin dhufa jechuudha guyyaan nu biyya keenyatti dabarsinu hin dhufa waan ta'eef homa shakkuu gadduu wanti isinitti dhaga'amu hin jiru jechuudha zanaafataa jedhaati biyya keessanitti biyya bakkuma jirtanitti gammadaatoo dabarsa waannaan fayyaadha waan ta'eef jechuudha waaqayyoo fayyaa isiniif haa kennu galatooma har'a jechuudha koomentii kaleessa viidiyoo gadhiisee irratti koomentii garaagaraa na barreessanii yaa'u akkuma argaa jirtan kana guyyaa naannoo kana yookiin torbee kana viidiyoota adda addaa fi gadhiisaa hin jiru natti hin tolle naaf hin mijanne waan ta'eef jechuudha garuu komentiin ishee baay'ee waan intini natti ulfaateef cal jechuun riba akkuma ka'een amma viidiyoo kan deebisuudhaaf dhufeen jira jechaadha. Madaamiin tiyyaa damuuza ji'a 11 na dhowwachuuf taati kadhannaa naaf taasisi yaada keetis naaf qoodii biyyatti galuun barbaada sammuun koo na dhukkubaa jira dhibbachaa tan jira naan jettee obboleettiin teenya takka jechuudha. Egaa yaa akkuma beektanii miti kan ji'a 11 miti dhugaa isiniin jedhaan kan ji'a tokko bu'aa kanuuf qabu sila hundumti keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Damuuza ji'a tokko karoora itti baasni akkanaan goonaa waan akkasiin goonaa jenneeti kan karoorsinu jechuudha. Inna nuuf taphaa miti qarshiin nuuf akkanumaan lafa arganneeti miti inni ulfaata baay'isee jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Egaa hundumti keessanuu wanni sun qunnamee beeku koomentii irratti akka barreessaniif immoo yaada kiyyanan qoodaa fi maal gochuu akka ishiin qabdu jechuudha akka yaada kiyyaatitti hin ta'a yoo ta'e dursee dogongora qabdi. Dogongora ishee amma itti kan barbaadu namoonni biraa boru akka ishee irraa baratanii dogongora akkasiin dogongorreef jechuudha. Namni kamiyyuu ji'a 11 guutuu damuuza nala yeroo hojjettu yeroo san balleessite ammaa miti. Gaafa ji'a 2 guutu maal eegda osoo hin baay'atin jechuudha. Damuuzni keessaan osoo isin hin kennamin gaafa ji'a 2 guutu dubbachuudha malee kan qabdan amma erga darbee miti baay'ee ulfaataa. Inna dur ture dubbachuun dur ture amma dubbachuudhaaf darbeera akkumaatu itti kadhannaadha amma kan nu barbaachisu dhugaa isin jedhanii waaqayyo bichaan garaa sii laaffisee ta'u akka ishiin qarshii siif kennitu abdiin qabaati immoo siisteematti fayyadamuudha jechuudha kan qabdu. Fakkeenyaaf wanta akkamiin sitti fakkaate kanatti fayyadamtu adagaa wayii waaqayyo sirraa fageessu yaada akkasii sirraa fageessu carraa akkasii sirraa fageessu garuu kanatti itti hasaababuu qabda amma akka balaa wayii maatii keetirra ga'e jechuudha. Sobaan yookiin abbaa kiyyarra yookiin haadha kiyyarra yookiin daa'ima kiyyarra balaan naalaa ga'eera jedhiiti ganamaan ka'ee firrixu godhi malee kana akkanumaan akkuma salphaatti siif kennite jedhee yaadu akka kiyyatte jechuudha. Waan si ajaa'ibu sababni isaatis yaa hin beektan arraboota gaafa ji'a 2 darbu damuuzni keessan isaan biratti sammuun isaan dhukkuba. Enna siniif kennuun barbaadan jechuudha sammuun isaan dhukkuba. Namni kamiyyuu inde isin mee miti be cal jettaniitu mokkoo yaaduu hin dandeessan ofii keessanii. Amma fakkeenyaaf namni tokko jechuudha qarshii sinii liqeesse caaluma siniin jedhee sinumaan jedhee jechuudha. Gaafa tokko doo qarshii siniin qabaatiffaa yeroo sin gaafatu dhugaa siniin jedhe sin arsa. Anna qarshuma isaatiin laal qarshuma isaatiin balaa ofitti bitu jechuudha kun. Qarshuma isaatiin dubbii ofitti bitu jechuudha. Dhugaa siniin jedhaan. Inna ana akka qarshii biyya keessattis biyya alaattis ta'e bakkuma hundatti nama walitti nama naqu tokko hin jiru jechuudha. Dhugaa siniin jedhaan. Baay'ee badaa baqa. Antini qarshii jechuudha. Balaan qarshii baay'ee badaadha. Nama wajjin walitti nama buusa. Firaan wal nama dhabsiisa.
alagaa wal nama dhabsiisa. Namni qameem qarshii isiniif deebisna ani garuu namni baay'een jechuudha. Qarshii akkasii naa kenni siif deebisna jedhanii namni naan deebisne baay'eetu jira. Namni naan deebisne baay'eetu jira. Inna akkasii isiniin jechuu barbaada. Isin immoo calliftaniitu jechuudha. Calliftaniitu intiniin jedhina. Warri kana booda amma kana booda mana madaamii jirtan jechuudha. Wanta isinirra ga'u yaaduudha kan qabdan jechuun waan fakkeenyaaf osoo maal godhe naaf fayyaa. Gaafa damuusni mindaan keessan isaan bira ji'a lama darbu dhugaa isiniin jedha akkamitti callistan ani naaf hin callifamu garuu gama kiyyan jechuudha nan iyya dhugaa. Ji'a 11 jechuun koo waggaa tokko natsaa hojjettee jira waggaa tokko guutuu maal jechuudha akkamitti naaf hojjetama naaf hin hojjetama dhiifama naaf godhe dhugaa isin jedha naaf hin hojjetamu hundee. Inna akkasii isiniin jedha siistemiidhaan wanta shirra ga'ama fakkeenyaaf yookiin haadha kiyyaa yookiin abbaa kiyyaa yookiin obboleewwan kiyyaa yookiin ilmoo kiyyaa rawwa balaan akkasii ga'eera qarshii na barbaachisa amma shii biraa qabdu sanii ol mana yaallatiif gaafatameera namni jedhiitoo irraa fudhadhu yookaan akkasitti siif kennitu ta'e saniin ala garuu yoo sii kennuu baatte akkuma atu jette karaa seeraatiin gaafatta akkasittuu hin ulfaata karaa seeraatiin. Maaliif seera argitanii jirtan biyya keessattis ta'ee biyya ormaatitti dhiisati biyya ofii keenya keessatti afaan tokko osoo haasofnuyyuu seerri seeraan hin murteessu jechuudha. Seerri yeroo tokko seera maleedha kan namarratti badii murteessu. Inna kanaaf dura balleessite kasiin jedhu na waaqayyoon si haa gargaaru. Isin immoo siisteemii ishiin ittiin fuudhuu dandeessu ana gama kiyyaan maatii kiyyarra wanta akkanaa ga'eera namni jettee yoo maybe isaan gowwoomsuu dandeesse malee gara biraatiin natti mul'atu jechuudha. Karaa biraatiin isin immoo yaada keessan koomentii irratti karaa kanaan illee oduu akkas jettanii akkas gootee kennuufii dandeessi jettanii barreessaa fi yaada keessan akkasumas immoo jechuudha warri biraa ijoolleen biraa namoonni biraa akka wanta akkanaatirraa of qusattan akka wanta akkasii gonkumaa yoo yaanne abdiin qaba maaliif gaafa ji'a lama darbitan mindaa keessan hin callisina nuuf kenni jedhaati irraa fudhadha jechuudha. Inna taphaa miti beektanii hin ulfaata. Akkamitti akka argannu akkamitti akka hojjennu dhugaa rabbii boonni waan meeqa taanii asiif achi nu erganii makaraa meeqa nu argisiisanii damoozaan alatti immoo baay'ee ulfaata. Inna baay'ee wayii jechuudha oollumatiyyaa kan namicha obboleecha namicha kiyyaa jechuudha. Inna damoza ji'a 4 ምናምን dhiistee baateerti. Dhiuma kana ergananii biyyatti galee baate. Ani akkuma isaan saraatanyaadhaaf gonkumayyuu damoozan kaffala wasin ajaa'ibu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan saraatanyaa qayyaranii bakkee intiniitii fidan jechuudha. Warra waraqata hin qabne fidanii warra waraqata hin qabne fidanii sana booddee dhumarra jechuudha. Kontiraata fidan ishee. Gaafa ishee kontiraata fidan ani itti meen jira damoota namaaf mindaan kaffalanii namni jenna naamanuu diddeetuma teechi. Naamanuu diddee teeche guyyaa lama akkas itti kennan xiqqoo ishee ji'a lamaan tokko sana booddee itti kennuu dhiisan. Gaafa kan irraa muranii kennaniif kan kana akkana bakka oduma akkasiitu ji'a 10 maal hojjette garuu damoota ji'a 4 torbee lama ምናምን kan irraa mummuramu maal san malee jechuudha. Normaalee oduma dumbulloo cabduu irraa fudhatin damoota ji'a 4 akkas dhiistee baateerti. Kanaafuu baay'eetu jira jechuudha. Araboonni mindaa namaaf hin kaffalle kanaafuu isin immoo yaaduu qabdanii gonkumaa yoo dagachuun qabda sababni isaatis kun taphaa miti qaldii miti humna keessan itti dadhabdaniiti jechuudha. Kanaafuu hundumti keessan yaada keessan barreessaa fi koomentii irratti siisteemii kana irraa fudhachuu ni dandeessi jedhaati. Kanaaf baay'ee natti ulfaate dhugaa waaqayyoon garuu akkasi gargaaru abdiin qaba. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana kan iftan subscribe gochuudhaan maatii akkasumas mallattoo bilbilaa gaddu godha yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkasiin bira ga'u godha. Turtii gaarii ayyaana gaarii sinan jaalladha baay'ee tokko nagaannaaf tura.